abbaan kiyya sheefa daanseen atindeesu yaanne ganna jeeso Wellisaa Wellisaa artii maqaa jedhama. Maqaan kiyya artist Abdii Biraan jedhama. hayyeetoo iyya abbaako hayyeetoo iyya abbaako Lammaffaa gatameetiin jiran lafatti illee gatamee jira. Irraanfatamte uummataan ayyee. Irraanfatame jechuun amata 30 leegaan biyyarraa ol deemee amata 30 ol biyyatti eegaan deebi'ee illee bubuleetiin jira tuttureetiin jira. Akkaanan keessa jiru doon sitti mana bara mareefu keessa na agartan sun mana siree. Naboonni naasii wajjin jira ittiin si dhufaaf jiru. Sireedha manni reefuun kan isin agartan sun siree. Ayyee. Fayyallee harkachuudhaaf jettu akkaan ofeeffadhallee fayyallee harkachuudhaaf. Ahaa. Jireenyummaan kiyya kunu achi taanaa fooyya'uu jeetiin dhaqeen jireenyummaan kiyya kunu salphatti namni shiringii takka hin qabne namni waan takka hin qabne yoo ayya taate jeetiin amantaa teenya tanarra yoo amantiin isaaniitti wayyaa taate jeetiin dhaqee ijoolleen tiyya dhiidarratti huccuu naa bitinaan jettee jalaa dhiida soomana balanaa yoon sobe rabbiin halkan eduu mana nambutti yaa Jordan Gaafir. Kakuun barbaachisu dhiifama rakkoo miti ayyee tuufa. Si amanna kattu. Odoo mana baatanii na wayya. Kuleen seenuu wallahi. Mee gaafadha. Ama hedduu Yoonis Abdullahi bira dhaqeetiin bu'aa ture. Yoonis Abdullahi bira dhaqeetiin hedduu. Agartan. Boo'ee. Suutee bareentatti dhaqee suutee bareentoo dhaqee Adaama jira. Boo'ee naa wajji boo'ee. Akkuma rabbumaatu jiru naan jira. Gaafa waan keessa waliin dabaranii beeku. Kanarraa Abishaddu silaa sirriitti na beeka biyya namaa jira. Namni itti nama leessu. Agartanii. Akkaatuma santam subbisaan na beeka. Namni itti na dhaleessu hin jiru. Uffata kana waan naa bitu. Abshir ما راكون abshir ayyee. Tamboo deh. Jaalaluma ta'e amantee bal'inaa ta'e amantee. Afi lama bakka asii gaafa achi dhaqxee jirta haa xiqqaatu haa guddatu dhaqxee isaanii wajjin waa gote artist Abdii Ibrahim jalqaba maal turte islaama turte miti? Islaama. Abdii Ibrahim islaamummaa irraa waan qaree nama hangam takka qareedha duraan waa'ee barnoota amantaa islaamaa wajjin wal qabate. Qareetiin jira amantaa una dandeesse qaree. Quraan illee hedduu gasmaran qaraane ammoo haa xiqqoo qaree ijoollummaa kiyya qareetiin jira. Hojii kaniin maatii kiyya waan ta'eef. Barumsa kophee afaan Oromoon baranne Amaariffaan baradhe. Kophee afaan Oromoon baranne. Waan bareeda. Waan bareeda. Artisti Abdii Ibrahim amma islaama moo kiristaana? Ni salaatta amma sa'aatii girtu kanatti eega cidha booda. Kopheen afaan Oromoo yaadi keessa dhuftee yaadi keessa barachuu hin dandeenye biyya deebi'ee jettu. Niin barbaada. Akkasi Amaariffaan Okay, artisti Abdiin amma maali amantaan kee islaama moo kiristaana moo ni salaatta moo salaata ni dhiifti amma eega cidha itti? Durumaanuu salaata dhugaan sitti maamiti. Durumaanuu salaata qilleensarraan jira akkuma laaltee agartu kana gisee na dhaqqabsiisaniin salaata uffata kanaa ijoolleetu naa bite ijoolleedhaan naa bite uffata kana hin turre uffanni. Piraayiveet irraa ka'e iskooloon ka'ettu namni liibila uffatame dhiifama. Naa galcha warra walitti nama sana. Odoo fincaan na tuqanii uffata tokko qayyaareen qabu. Qayyaaree uffata mana tokko mana misaaliif mana kayifii qabda silaa yookaan namatti hirkattee jiraatu mara keessaa qullaadhaan. Barandaan bulaa si jeffatu. Barandaan bula. Roobni hin danda'amu. Durumaanuu an salaata ani
Nagartanii Rabbii hin sobu. Waan bareedaadha. Rabbii fuula Waan uummataa bareedaadha abdii keenya bakka sanitti okay bakka sanitti warri waan san harkaa qabu warri maayikii harkaa qabu suni Yesus gooftaadha jechaa turan. Ati Yesus gooftaadha itti amantaa amma? maal na gaafattee Yesus gooftaadha ganii waan akkitti haasawanii batillee waan akkitti jirtuu fi ilaalchi kan keessa kaammoo bakka ati amma jirtu eessa kaja baruu fedheetti namni illee akka baruuf. Amma amantaan keessan akkuma jara saniiti moo amantuma keessan isa ganamaa sani moo akkami amma ilaalchi keessan amma hubannaa keessan jechuun maalirra jirtan amma? maal taamuu qaba jii anna uumaan rabbi uumetu martinuu qabama waaqaatiimi waaqaaf dhalatan dhugaadha. maal silaafis warri wajjin dhaqnee martinuu gooftaa eega jianis gooftaa jechuu kamittiin dhiisa amma saakii kanallee gooftaadha Yesus. Ammallee Yesus gooftaadha misi biratti. maal na gaafataa jirta Yaa dhuguma natti mirakkota kalleen qabu maaliif kiristaaninis islaaminis obboleeyyanii amma abdii Ibrahim kiristaana moo islaama? ammoo mana amantaa san seeneetiin jira maal kiristaanuma maal irraa mana san seeneetiin jira. Yaa mana san seentee jirta ati amma kiristaana ammallee kiristaana taatee jiraachuufis hawwii qabda fedha qabda. Amma kiristaana waan akka seentee jirtuuf kiristaana taatee jiraachuudhaaf fedhii qabdaami siitee jira. Anamma wanni taamuu qabu haala asitti na oofe siimeetiin jira. Haala as na fide siimeetiin jira. Siimeetiin qoota kana dhaabe siimeetiin jira. Karaa naa irra wayyaadhaa karaa itti wayyaa naa ta'e anuun hin beeka waan ta'eef garaa kiyya keessi. Atiin kaba kasin ilaal gaama maaliif nama hedduu nu daawwatu jira maaliif namni adiidha gurraattiidha kiristaana islaamni islaamaa namni immoo nama oromoodha immoo oromoodha nama gargaaruu fi nama bira dhaabbachuu fi harka nama qabuun islaamaa fi kiristaana wanni jaamu hin jiru xiqqaa guddaa gurraatti diimaa wanni jaamu hin jiru namni namummaa qabaannaan oromoo taanaan oromummaaf abbaan barbaades bira dhaabbata garuu immoo eega bakka san dhaqee dhaabbii yaada kan keetiif ilaalchaa fi hubannaa ati amma jirtu baruu qabna anis uummanni illee baruu qaba waan ta'eef Islaamummaa keessaa waa dhabdee islaamummaan amantaa sirrii kan taane amantee akka bakka saniin dhaqee natti himaa turte. Rakkoo dhukkuba si jiruu fi rakkoo jireenyaa keessa jirtu yoo asiin naa dabartee kaja'u yaaluuf bakka sana itti. Hayyee xumurattee? Amantaan islaamaa sirrii miti hin jenne. Amantaa islaamaa sirrii miti hin jenne. Rakkina keessa kiyyaatiitu islaamummaa keessa na baasee kara mana kana as na fidiyan. Natti toleetu. Maatiin tiyya bikka gara taatee akkaataa itti jirtu maraa waanaatu beeka. Kanarraa ceemmeetii miti. Hin jaaladhan mallee amantaa islaamaa amantaadha waan ta'eef. Irraa hin dhaladhe keessatti hin dhaladhe. Gaafiin tokko akka isaan ba'e argatuuf dhaqe amma gabaabumatti. Sanumatti dhufu jirra. Hayyeef xadhaabdi. Fadhaa silkii isiniif hin kannaa. Gaafadha. Hundi keenya dhaggeeffadhu. Abbaan kiyya obboleeyyan kiyya sheekha. Sababa lafa qabata harka qabatanii funyaan na qabata obboleeyyan kiyya. Lafa nama dhaabadhee manaan ijaarradhe mala diiganii lafa mara fudhatanii obboleeyyan kiyya. Obboleeyyan kiyya ganda guddaadha gandi kiyya. Fayyaa ta'e abdii keenya dhiifama naa godhi waan si gaafachaa jiru kana hamtuu biraatiif takka ammoo dogoggora keessa si galchuuf osoo hin taane akkuma ani si hubadhu fi namni akka si hubatuu fi si gaafachaa jira akka hamtutti namni hubachuu hin qabu atillee kan ammoo itti haaruu hin qabdu ammoo dhugaa walitti himuu qabna yaada kan keessa sirrii san baruu qabna jechuumaafis sinja malee waan biraatiif miti. Walumaa galatti islaamummaan amantaa kan taane amantee islaamummaa keessaa waa dhabdee osoo hin taane rakkoo jireenyaatii fi fayyadama qaamaa kaasee jiru sababa lamaan kanaaf bakka san nageessin hangatee jirta itti walii galla isaa bira dabar. Ammoo fayyadamni qaama keetii hangammaatti akkas irraan ka'in jarrillee akka maallaqa siin kanneen jiruun duraan si jallatteellee hangammaatti akkas hin diriiriin natti himte. Kiristaana taatee itti fufuu barbaadda moo islaamummaa deemuu barbaadda? An ammallee isiniif himaa dhaggeeffadha. Takkaan as seetan dhufe an.
fuuldura kiyyaan harkaa qabu waaqa harkaa fuuldura kiyyaan harkaa qabu waaqa harkaa qabu an harkaan qabu. Ana amma bakka kanatti gaafii takka qofa carraa kanaa kan itti sirraa fedha. Wanta qofa uummata kiliira kan godhuun barbaada. Sirriitti na dhaggeeffadha. Warri nu dhaggeeffachaa jirtan sirriitti na qalbifadha. Kirikirii ganama kana sooshaal miidiyaa irra ture waan tokko miidiyaa irratti barreessee suuraa Abdii Ibraahim artist Abdii Ibraahim ka Kanaadaa jiraachaa jiru poost godheen ture ni yaadataami. Wanni sun nama hedduu konfus godhe. Namni keenya hawaasni keenya Oromoo naannoo Harargee Abdii Ibraahim kanaa fi kaanillee adda beekti. Hawaasni Oromoo ammoo bakka biraa Abdii Ibraahim kana lachuu fuulan beekan. Muuziqaa isaanii beekan malee. Even Abdii Ibraahim kami maaliin beekama? Abdii Ibraahim amma Kanaadaa jiraachaa jiru kun viidiyoo kana naa waraabadhaa irran deebi'a malee naa waraaba. Anaafillee erga isinillee miidiyaa irratti illee akka maxxansitaniin barbaada. Abdii Ibraahim abdiin muratii ni jabaadhu barsiisa galanni keen dhumu seenaa keessi boonsa inni jee wallise. Abdii Ibraahim kan biyya ambaa jirtan ilmaan ayyaayaa foonko warra kajee wallise. Abdii Ibraahim Oromtittii boontu gaaddisa odaa jalaa jee ka wallisa uummanni Oromoo beeku har'a Kanaadaa keessa jiraachaa jira. Akkasumaami Abdii. Sirri. Waa viidiyoo kana naa waraaba. Abdii Ibraahim ja'anii warri Abdii Ibraahimtu Waaqayyoo barbaada wallagga dhaqee. Abdii Ibraahim kun artistii biraati. Isaan akka isaan itti maxxansaa turan Abdii Ibraahim kana osoo hin taane sani jara keenya asittillee afaan Oromoo kiriirillee afaan Oromoo akka itti adda isinii bahutti akka itti isinii baasuu barbaadu inni kun maqaan isaa Abdii Ibraahim. Artistiin reefoo anammaan tana maqaa yaame suni Abdii Ibraahim jedhama. Abbaa albaamii hedduuti. Agartee gara sirboota 70tti dhiyaatan kan hojjetedha. Dhaggeeffadhu. Kan keetiin deemuu deemaa qoy Abdii. Ani amma Abdii Ibraahim kana wallee isaatiin beeka. Ayyiyyoo too yaabbaa sirba Joosaniin hin beeka. Malee takkaa isa fuula isaa argee hin beeku. Kanan baanaa beekte. Anyway maaliin jechuu barbaade Abdii Ibraahim saniif kan adda baasaa beekaadha. Adda clear godha akkanatti adda baafadhaadha. Abdiin Ibraahim kan nuti beeknu sun eessa jira? Kanaadaa jiraachaa jira. Obboleessi keenya qaama asirratti agartan karakkoo isaatiif furmaata barbaadachuuf gara naqamteetti deeme kun immoo maqaa isaattu Abdii Ibraahim malee artistiidha inni kunis malee artistii Abdii Ibraahim san akka hin taane adda naa baafadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Nama kana immoo dabbaal hedduu galatoomii murtii qabxii bareedaa kaaftee xumura dhiyootti seefte nama kana hin rakkisinaadha. Xiyya maqaa fi hojii walgalee jara lamaan jechuu jirta. Hojii walgalee malee maqaa walitti dhufe malee waan takka tanii murtii irratti dabaluu jira. Abdii Ibraahim kana zaahiratti dubbisu amma bakki inni jiru eeysa waan keessa isaa buqqaafatee akka inni haasa'uuf yoona namni inni bira jiru kun nama amantii kamiiti waan silaa amma rakkootuchi nageessee jiru rakkoosaa ummata keenyatti himatee dhabee jira. Fayyaasaa ta'u ummata islaamatti himatee dhabee achi dhaqe waan rakkoosaatti silaa achirraa furamuu deemu san nu biraa dhabe hin gargaaramu sehee namni manni bira jiru keessa isaatti buqqaafachuu dhabe kun sabboonaa koo namni jiru kun islaama moo kiristiyaana yooni fi sabboonaan nama kiristiyaanaa tahe artistiin keenya buqqaafatee himachuun itti jabaata maybe mobaayilii irra dhaamuu dandeenya. Ani waan kanaan jechu jira yoo zaahira ifirraa buqqaasee haa dubbatu jee sabboonallee firiidama haa kennuu fi artist Abdii Ibraahim carraa gaarii keessa jirta. Nama gartee abbootii qabeenyaa taa'ee si dhageeffachuu jira kan jireenya kee guutuu akka jijjiiruu danda'u. Zaahira onnee tee keessa jiru nutti himi waan jiru dubbadhu qabeenyaan si bituu fi miti nuti. Akka Oromummaatti si gargaarra feetu kiristaanas tahi feetu abbaa feete tahi garuu nama kiristaanas ni gargaarra nuti islaamallee ni gargaarra. Oromummaan si gargaarra garuu ammoo waan keessoo keetii dhugaa kee ati if keessaa qabdu feena. Kan dhoysine waan si keessa jiru zaahira carraa bareedaa kan itti fayyadame artist Abdii Ibraahim.
Thank you Ustaz. Waan bareedaa qabdi. Barsa bareedaa leelattee fi. Okay, turaan dubbata Damina. Tufa. Obboleessi keenya baga jiraatee baga seege fayyaan jalqabaatiis rabbi irraayi rabbi fayyaa isaatii isaa kennuufi fira aaliin inni himachaa ture sunii fi akka sabaatti illee saba himachaa ture akka sabaatti maatii isaarraa kaasee akka sabaatti niin gatamee jedhe fixee jira na fakkaata irra dubbii inni fixe tana asitti irraa fudhannee waan karatti deemuu qabnutti haa deemnu namummaadhaanii gargaarra jaanii Ustaaz Hamzaan faanis dubbatanii jechuu barbaadeeti. Gama biraatiin arrallee kabaallamaa fi nichi jiree waan jeena fakkaata. Qabxii guddoo biraa yoo jiraatte sanumatti fufaa walleen ammoo reefu murtiin jeesuni wallee. Damiina kiyya sidda balachuu fedhe afaanitti illee qabe. Rasaasa si keessa jiru artist Abdii Ibraahim. Afaanin sheekii Shariif illeen sirraan baasuu beekitu hijiba. Yoo nama rasaasa du'aayii godheetiin sii baasa jee an islaama fakkeenyaaf du'aayii godheetiin rasaasa foxxu godhee baasa yoon jeeniin kijibe. Wala namicha itti bira dheeyxee kasidha weessan illee rasaasa du'aayiin hin baasu. Sii galee? Wanni zaahiraa rasaasa mana hakimaa dhaqanii operaasiyoona godhanii baasuudha. Rasaasa na keessaa baasaa hin achi deema yoo itti rasaasni ba'u hin jiru yoo mochii waan gargaaran jette gargaarsa siif qabna nuti obboleeyyan kee. Akkuma Oromootti waan biraa dhiisisii galee gargaarsi isaan sii kannan katti sababaa amantii jijjiirattu yoo ta'e abdii keenya chaansii qabdaa amantaa teetis dhiifadhu feetu lakkii anaa jaalate isaaniif jechaa mi rakkoof jechaa miti. Dirqamumaatu akkas na godhe yoo kan jettu taate sibira lakki fedheetiin godhe yoo ta'e sibira garuu immoo carraa kanatti akka fayyadamtuun fadha artist Abdii Ibraahim carraan kun carraa bareedaadha. Amantii ta'e sababaa qabeenyaatiif jechaan dhiise amma fakkeenya akkasitti as keessa hoggaa na dhawan wahinnatti ulfaatee na darbe wanni jaamu hin jiru sii galee. Ana akka Hamzatti imma nama shayxaanas baasu jinnis baasu garuu immoo akkasi fuula keessa nama dhaweetii mitaa'eetu man quraan itti qaree baasa malee. يا أستاذ حمزة دي فما قد أستاذ حمزة لال مرتي أو ريف دبر مي هيدر دبر دوكتا كم يفهم هيدر كذا كذا كنا كنا ريف بيتي ندر كذي tapi tak dome wani ne ترى دقيقة كذا كم فكان مي ترى في جدي كذا كنا كنا ريف وجيني درا بوليسكينيا كنا وجين سجنتا كنا كوبيس ولا الفات دادا سبونا كنا نيمبي كوبولي ومكين وبوليس أوروموتي نما أمانتا كريستيانو ما ده هردو فوب إنتي دا nama ga amantaadhaan laallee qoonneetii miti kan nuti gargaarru namummaadhaan gargaarra inshaallah guyyaa gargaarsa isaa waan naa gootan dabbal keessaan si barreessee jira murtitti illee himee jira guyyaa gargaarsaa nu qaba Walirraa qabna follow kan si godha beekti. guyyaa gargaarsaa jijjiira nu jijjiira guyyaa gargaarsaa kana nu jijjiira bakka inni jiru kana wajjin fedhu kiristaana haa ta'u fedhu muslima haa ta'u nuti gargaaruudhaaf qophiidha ammaaf ammoo obboleewwan kiristaanaa kaleessallee aadaa duudhaa safuu amantaa waa hedduu wal qabnee irra geenya waan ta'eef homaa yoo kiristaana illee ta'e rakkoon tokko illee hin jiru muslimas ta'e rakkoon tokko illee hin jiru lakkoofsa obboleessa keenya Abdii Ibraahim irraa nu fudhaati guyyaa biraatti haalli mijeessinee kiristaana illee haa ta'u muslimas hin gargaarra sagantaa tana guyyaa biraatti nu qabaadha galatooma ulfaadha horaa bulla Okay, oye murti okota damina tu berarti yo damina tu berarti bate ko ana wanta ka saya damina tu berarti Geebadhaa gaagista akka murtii guutamee hundi keessan wal geebadhaa dura murti okota kops ya jadi jiru dura mo reefutti artisti Abdii Ibraahim akka reefu murtii guutuun qaceelchee dubbii sirriiti namoota hangafa ammoo abdiin kunis qabsaawaadha Abdii Ibraahim kan Kanaadaa jirulleen qabsaawaadha jarri kun hundinuu qabsaawaadha warra sabaa bahee sabaaf lafatti hafe walleelee isaa orjinaaluma sana haa isin dhageessisu karreefu kan murtii guutu jeesuni wanni hundinuu isaa wajjin wal qabsiisanii ceetimmatuun immaanuu takkittiin tun isaa wajjin wal qabsiisanii gara biraa fiidi abbaarraa fuutanii nama biraatii kannitanii nuun jedhanii kaarran jirreefis akkasitti haa jiraannu jechuu barbaadeeti
Fayyata. Galatoomi damiin tura. Baallama nu qaba. Damiin tura dubbii ijoo haastee obboleessa keenya dhimma deemee faafitatu jaa dhaggeeffadha. Yoo ammaaf rakkoo keessa jiraate parsanaalii akaawuntii isaanitti haa ergatu rakkoo isaa san ani waan hin danda'u fakkeenyaaf qarshiin kumni shan guddoodha fakkeenya xiqqoodhaa misila yoo rakkoo ammaa keessa jiraate ani achumatti bakkuma jiru sanitti rakkoo miti garuu maal feena rakkoo ifii deemeef san bakka sanitti ifii dura like waan san keessaa haa garana dhufuudhaaf fitatee waan deemeef san garteemi nuti mana namatti bakka inni jirutti namarratti akka nama gartee nama wanni waan biraati wanni godheenurraa fakkaatti obboleeyyan kee obboleessa keenya dhimma ifii deemeef ifumaa bakka sanii wanni godhatee arra borummoo gaafa inni as deebi'e afaan guuttannee waan barbaanne saniin gargaarus ta'ee gargaarsisus maali laayifii tanarra teenye halkan tokkotti nama dhukkubuuf qarshii miliyoona 5 walitti qabnaa ni beeka unu Hamza Shejjaabir Hamza Ibrahim namoonni Haydar ana asis ni jirta ni beeyna misa kuwaan qallaali ammoo arra afaan guuttannee akkasii okay murtii yoo kana kan okay galaton ta yaadamma fi abdi bilisummaa kaaftanii itti sokkeetti walii galla barbaachisaa tanan ammoo dura waan takka walii gallu ta dura akka isin hundi hubachuu qabdan waan kaasuu barbaadu gurbaan kuni qabsaadha nama hanga dandeetti alaafi mana isaa dhiisee maatii isaa dhiisee jireenya jiruu holii biyya ormaatiif holii biyya keessaa dhiisee saba kanaaf yoo xiqqaate waggaa 30 ol ogummaa aartiirraa hanga qawwee dhawutti nama qabsaa ture. Hatta hanga jaarraa abbaa gadaatti nama konekshinii qabaa akka ture osoo dubbannu nama jabaadha. San hunda kan godhaa turee fi islaamummaa takka kiristaanummaa fi miti namummaa oromummaa sabaaf godhaa ture. Rakkoon isaa akkitti hubatamuuf akkitti gargaaramu amantaa wajjin kontaaktii firuma takka walitti ta'uu hin danda'u namummaa isaatii fi qabsoo inni uummata kana godhaa turee fi haala hamaa amma inni keessa jiru qofaan tokko. Kalamaffaadha sababni amma waan kana hunda isin hunda agartaniif waan kana haa qopheessee ana baay'ee isin hunda ergaa turtan fiidiyoos gubbaa deemaa ture. Fiidiyoo bataskaana moo maal jaanii bakka wayii waltajjii guddoo san keessa dhaqee namni wayii gabbataan san gaafa adda keessa dha'ee lafaan dhahu maaltu si keessa jira eeggaa beekaa ture. Saantiimiin takka illee na keessa hin jirtu jechaa inni ture. Sirriitti hubadhaa waan kana. Ka duraa jalqabu moggaa gaafii gaafatanuu waan jarri gaafate dhiisee rakkoo akka qabu harka qalleessa akka ta'e humna diinagdee akka barbaadu kaasaa ture. Gaafii jarri gaafate dhiisee beekaa dhufanuun takka godhaa ture. Achirraa wanni sii galuu achi dhaabbate waltajjii san keessa maal inni qalbiinsaa niyaansaa sammuunsaa maal irratti hidhamee jira bira irratti hidhamee jira haala hammeenya rakkoo inni keessa jiru san hunda gosa jechuudha. Kanaaf ani kan sagantaa sanas qopheesseef kan inni fiidiyoo illee waraabeef kan inni isallee barbaadee fideef waa'ee dhimma amantaa isaatii fi miti rakkoo inni keessa jiru fi akka inni itti bakka san dhaqee baruudhaa fi waan inni fedhu gaafachuudhaa fi waa'een amantaa immoo wanni ol sobuu hin qabne kiristaanummaadhaaf namni nama gargaaruu dhiisu hin jiru islaamummaadhaaf namni nama gargaaruu dhiisu hin jiru akka oromootti qabsoo inni saba kanaa godhe qofaan gargaarra waan ta'eef ammoo wanni waa'ee amantaa gajjabeessinee gaafanneef nama keenya waan beeynuuf dhaloota kana waan beeynuuf haala qabatamaa amma miidiyaa kana gubbaa jiru waan beeynuuf